Ashamaar kafuunee akkam jirtu hordoftoota kiyya kun leellisaa tuubidha. Har'anta nagaa sagantaa biraa qabadhee dhufee jira. Artisti Taarikuu Gaankisii yookiin Dishtaagiinaa dubbii ajaa'ibaa inni dirree masqalaatitti dubbatee fi artistoota Oromootiin gaggabaabsee waan jedhuun qaba. Hanga xumuraatti akka nafaana turuudhaan narraa qoodattanis asumaaniin isin affeera. Artistoonni bakka lamatti qoodamu. Artistoota ummataatii fi artistoota mootummaati. Artistoonni mootummaatis bakka lamatti qoodamu. Isaan illee itti deebi'a. Waa'ee Taarikuu Gaankisii inni raawwatee fi artistoota Oromoo akkaataa itti wal bira qabutu jira. Kana jechuun dura mootuu artistiin maali kan jedhu waan tokko waan gaggabaabsee ilaallu qabna. Artistii jechuun aktiivistii har'a jennu kana. Artistii jechuun aktiivistoota. Fakkeenyaaf ni yaadattan yoo ta'e hunda keessan keessa onnee keessan keessa kan jiru xiinxalaan siyaasaa yeroo jalqabaa artistii Umar Suleeyimani. Wanta inni waggaa 10 waggaa 20 dura raagaa ture har'an tana qabatamaan argaati jirra. Artistiin raayidudha. Artistiin akeeytudha. Artistiin hambaa nama kunuumsee hambaa dhalootan gahudha. Artistiin riqicha dhalli dhalarraa itti irra walittiin darbudha. Artistoonni akeeytudha. Yeroo hundaa kan beekamaa ta'ee fi kan mul'ataa ta'e kan artistoonni Oromoollee daandii godhatanii nu dhaalchisaa turan. Artistiin aartii ummataati. Akkuma aartii ummataa calaqqisiisee fedhii ummataati irraa dubbatu san, akkuma aartii ummataan gahu san keessa ummataa gungumee ol baafata. Artistii jechuun artistiin ka ummataati. Artistiin ka ummataati yoo jennu artistiin ummata keessaa bahee takkaatu artistiin mootummaaf dhaabatee hin beeku. Artistoonni mootummaa bakka lamatti qoodamanii jedheeti jira. Artistoota mootummaa bakka lamatti qoodaman itti deebina. Artistoonni yeroo hundaa'u ummata isaanii cinaa dhaabbatuudhaan quuqaa isaan qaban agarsiisaa turan. Kaleessarraa yoo ilaaltan warri har'a aartii kana nu biraan ga'anii aartii dhala dhaalchisan kun cufti isaaniitu kaleessa mootummaa wajjin osoo hin ta'in ummata wajjin dhaabbatanii aarsaa barbaachisu fudhatanii kun lubbuu fi wareeganii kun ammoo qaamaa qalbii itti hir'atanii kun itti kolaafamanii dhala itti dhabanii aartii fi kaayyoo ummataallee hangaan jechuudha. Artistoonni keessa ummataati, quuqama ummataati. Kanaaf aartiin qabeenya ummataati, aartiin artistii ummataati jenna. Artistiin mootummaa wajjin dhaabbatu hin jiru, artistii ummata wajjin dhaabbatu malee. Artistoonni mootummaa ammoo bakka lamatti qoodaman. Artistoonni mootummaa bakkeen lamaan isaan itti qoodaman artistoota mootummaan mallaqa ofiitiin ijaaree baandii dhaabee fi fakkeenya akka maarshaal baandii fi poolis baandii maali akkas jedhan kana warra mootummaan mallaqa ofiitiin mindeessee hojii idilee godhee fi mindaa isaanii kaffalee meeshaa bitee fi bakka barbaadutti akka isaa harka dhayan qofaaf isaan uummateedha. Mallaqa ofiitiin bitatee kan mootummaan lafa kaateedha. Inni lammataa ammootu warra garaadhaaf mootummaadhaaf galanii garaadhaaf mootummaaf bitataman hawaasa keessaa bayanii hawaasuma keessa dura hawaasaaf dhaabbataa turan abukaatoo hawaasaa turan san abukaatummaa hawaasaa dhiisanii abukaatoo mootummaadhaa warra ta'an san jechuudha. Artistoonni lamaan mootummaan qabu kan mootummaan baandiidhaan ijaaree fi kan mootummaan mallaqaan bitee kaayyoo isaaniitirraa jijjiiree ijaarratee jechuudha. Eegaa maarree amma gadaa tana kan baay'atu artistoota mootummaa lamaan kana jechuudha. Waa'ee artistoota mootummaa timmaletti waa'ee artistoota ummataa warra ummata keessaa banii ummataaf dhiigan ummataaf caban ummataaf yaadan warra har'allee ummata isaaniitiif sagalee ta'aa jiru sagantaa biraatitti dhiyaadha isaan onnee keenya keessa jiran waan ta'eef jecha har'an tana gantoota artistootatittiin sagantaan kiyya fuulleffata waan ta'eef jecha artistoota gantoota bakka lamatti qoodaman kanaa fi artistii tokkocha Dishtaagiinaa ka kophaa isaa dhaabbatu madaala isaanii wal bira qabee madaalli artistoota hedduudha kun gakkufe jechuudha. Madaala isaa tokkochatu kaasee ol fannise jechuudha. Baay'ee irra ulfaatadha. Artistoonni kunniin gaamee waa'ee isaanitti ceehun dura waa'ee Dishtaagiinaa waa takkaa lama jedha. Dishtaagiinaan mataan isaa waraana ture. Nama rakkoodhaaf baadiyaa itti dhalate keessaa magaalatti galee baadiyaan inni itti dhalate baadiyaa godina Oomoo ganda Kitee jedhamutti dhalate sanbooda rakkoodhaaf gara magaalaa Jiinkatitti galee Jiinkaa jiraata. Taarikuun nama gaheessa umriin isaa baay'ee jaba giddu galeessaati. Abbaa ijoollee 5 loltuu mootummaadhaa ture. Loltuu mootummaa keessaa bahe. Har'an tana Taarikuun jaalatamummaa guddaa qaba. Baatii 7-8 keessatti
toora social media YouTube irratti nama miiliyoona 21 oliin daawwatame baay'ee nama dhageettii qabudha. Yeroo hedduullee waltajjii gurguddaa irratti affeerameeti biyya saniif waan akka gaarii tokkotti yaadu tokko haasayaati ture. Garuu har'an tana artistiin kun artistii ummataati. An ummata keessaa ba'ee wardiyaa mootummaa hin ta'u jedhee kophaa isaa jaalatamummaa akkasiisan qabu. Kun suuraa kana hin argitanii mootummaa wajjin wal ammatee ka'ee akkuma jaleewwan Oromoodhaa wajjin ka'aa turanitti innis wajjin ka'aa ture suuraa. Har'a garuu bakkeen sunii fi bakkeen inni taa'ee haasa'uu fi bakkeen itti affeeran tun wal madaaluu fi didde. Waltajjii guddaa mootummaan akka isa dhaadhessuuf mallaqa ramadee fi affeerraa jabduu godhee fi kabajaadhaan ambasaaddara godhanii yaamanii waltajjii jalqabaa kennaniif irratti bishaan jala yaase. Mootummas bishaan jala yaase, artistoota garaaf iyyanillee guutumaan guututti bishaan jala yaase, heexoo obaase. Artistiin kun artistii ummataati. Artistii ummataa jechuun akkatti yoo ibsame kana ummanni kiyya du'aa jira, ummanni kiyya beelaa jira, buqqa'aa jira, araara malee. Jaarsonni gara waraanaa haa deeman. Jaarsonni gara waraanaa yoo dadhaban gara araaraa haa deeman. Jaarsonni margaa fi muka qabatanii baala qabatanii araara haa buusan, nagaa buusan malee dargaggeessi dhumuu hin qabu jedhe dishtaagiinaan. Tapha dishtaagiinaa jedhu dhiisee wayne haagane jedhaa jira. Biyya koo jedhaa jira. Jaalala biyyaa jechuun akkas, jaalala ummataa jechuun akkas, jaalala hawaasaa jechuun akkas, artistii hawaasaa jechuun akkas. Waa'ee artistii tokkochaa dhaadhessi taanaan hin jedhina. Artistoonni Oromoo warri ummataaf dhaabbatan keessa koo jiru. Sagantaa guutuu qaba kajaraa. Har'an tana gantoota artistoota Oromooti fi artistii ummataa tokkocha san irraa haasa'u. Akkas jedheeti waltajjii guddaa samii irratti mootummaa bishaan jala yaase artistoota Oromoo. Artistii ummataa onnee ummataa keessa jiru jechuun akkasi. Yeroo tokko namni waan dheeraa dalagee yeroo dheeraa hojii gaarii hojjete milkaa'uu dadhaba. Garuu namni Rabbiin isa milkeesse waan sakandii takkaatiin beekamtii argata. Har'a garaagatuu ka ta'e Fayyisaa Leellisaa kun takkaatu namni maqaa isaan beekne guyyaa takkitti harka wal qaxxaamurseen har'an tana addunyaan guutuun barattee nullee isa baranne. Fayyisaa namni jedhamu jiraachuu isaa akkasitti baranne. Sakandii takka keessatti gocha sakandii 3 yookiin daqiiqaa takka raawwattu keessatti beekamtii ni argatta. Beekamtii gocha hagasiisan keessatti ammoo waan gaarii yoo hojjette ummata keetiif waan keessa keetitti ummata keetiif waaqa dhaabda, ummata keetillee keessaa dubbattee ummata keetillee balaa inni jiru san keessaa quuqama isaa ol baafachiiftee badhaaf lallabatta jechuudha. Qeerroo Gammadaa Waariyoo yaadadha. Daawun wayyaane jedhe. Qeerroo Gammadaa Waariyoo namni dhalatu isaa beeku hin jiru. Garuu guyyaa san daawun wayyaane inni sakandii 3 qofa jedhe addunyaa guutuurratti agarraa dhaadannoo ta'e daawun jedhee sabni hunduu dhaadannoo godhatee ittiin baha. Beekamtiin yeroo takka waan gaarii ummata keetii yoo hojjette beekamtii godhattee ol baata. Malee gantummaadhaan namni waan fedhe hojjetaa oola beekamtii tokkoon argatu. Namni mootummaa keessa dhaabatee nama ajjeesaa oolu beekamtiin argatu. Namni mootummaa keessa dhaabatee mootummaaf iyyaa oolu beekamtiin argatu. Garuu namni hawaasa keessa dhaabatee hawaasaaf du'e beekamtii argata. Haacaaluu Hundeessaa artistii beekamaadha. Akka gaafa du'etti immoo addunyaa irratti beekamtii argate. Hawaasaaf du'e. Silaa mootummaaf du'e beekamtiin argatu. Waraana meeqatu har'an tana dirree lolaatitti du'aa jira. Eenyu isa beeka? Abbaa kanaa namni isa beeku hin jiru. Artistoonni 1000 sirna dhufaa dabraa hunda warri mootummaa wajji iyyanii dibbee mootummaa tuman. Garuu artistoota san haga namni maqaa isaan beeku hin jiru. Artistoota hawaasaaf iyyan ammootu har'an tanallee kadu'anillee qabri keessatti faarsina kan jirullee asitti faarsina. Dubbitu kararraa naan maqe waa'ee artistoota kana kaasan gaa keessi kiyya hedduudha na danfe. Artistiin sun akkasitti jaalala ummataa agarsiisee mootummaa jala bishaan yaasee ummataaf aartiin ka ummataa ta'uu agarsiise. Artistoonni Oromoo hoo warra eessa jiran? Tokko lamaa miti. Dubbii keenya irratti artistoonni mootummaadhaa bakka lamatti qoodamanii isiniin jedhe. Warra garaan bitamanii mootummatti galan saba isaanii gananiitii fi warra ammootu durumaayyuu mootummaan hundeeffateedha. Kana lamaani. Amma warra mootummaan dura gadhaabee hojii idilee godhee fi kennisan isaanii miti. Isaan sun durumaayyuu waraana mootummaatiin addaa miti. Baandiin isaan ijaaranillee wanti jala ijaaramtee gurmooyitee dalagaa jirtullee qaama mootummaati. Isaan qaama mootummaatitti ilaalla. Garuu isaanii miti warra kaleessa ummataaf dhaabbatanii sagalee ummataa ta'anii har'an tana ammootu garaaf bitamanii mootummaaf galan kanneen ilaalla. Isaan kana keessaa tokkoon maqaa isaanii yoo kaase har'an tana hundi isaanii madaallii namoomaa hin qabanii, madaallii namoomaa keessaa bayanii jiranii. Namni mootummaadhaaf wardiyaa ta'e yeroo kamiyyuu kabajaa hin qabu. Nama ummata isaatiif wardiyaa ta'e malee. Isaan kana keessaa maqaa namoota muraasa haa kaa'u. Isaan kana keessaa warra mootummaa wajjin dhaabbatanii halkanii guyyaa waraana lallaban.
Amma asirratti wanni garaagarummaa godhannee kaaneef warra waraana lallabanii jibba biyyaa lallaban warra biyya diiguu irratti mootummaa wajjin gahee qaban. Dubbii keenya irratti namoonni tokko tokko Abiyyi Ahmad biyya jaalataa jettan. Abiyyi Ahmad namni hanga isaa Itoophiyaa jibbu hin jiru. Inni Itoophiyaa jaalata isiniif fakkaatan yeroo hedduu namni ammootu hanga isaa biyya san diiguudhaaf hojjates hin jiru. Namni hanga isaa biyya san diiges hin jiru. Namni hanga isaa biyya san jibbullee hin jiru. ግን እኛ ያሰርነው 9500 ሰው ነው። ከ9500 ሰው ውስጥ 1000 ገደማ ፖሊስ፣ የወረዳ አመራር፣ የዞን አመራር አባረናል ከስራ በክልል ደረጃ በ30 በከፍተኛ ደረጃም ሰሞኑን እንደሰማችሁ namni biyya jaalatu nama waraana miti nagaya nabsu yeroo hundaa kan akka taarikuu dishtaagiinaa kana jechuudha. Nama nagaya buusaa nagaya malee duutiin hin fayyadu du'arraa wanni arkannu hin jiru jedhee nama waa'ee nagaya lallabu kana ka biyya jaalatu malee kan biyya ofii bulchaa jiru halkanii guyyaa xiyyaaraan rukutuu miti. Egaa artistoonni Oromoo hoo warri halkanii guyyaa juuntaa balleessina maalii balleessina jedhanii mootummaa ilma namaa balleessaa jiru irratti mootummaa biyya isaa diigaa jiru irratti harka dhayammee tokko tokko warra kaleessa sagalee isaanii ummata qoodanii ummata keessaa onnee keessa jiran warra har'an kana onnee sabaa keessaa uf furguggatanii uf baasan mee kana keessaa gara jalqabaarra warra mootummaa faarsanii akka malee faaruudhaan beekaman sadarkaa itti ummata Oromoo xiqqeessanii ummata arrabsan bira warra gayan sayyoo danda'a nama akkamii akka tureefis akka nama qabsaayaa fakkaataa duraan ture gariin isaanii basaasa jettaniin illee ni beeytanii sayyoo danda'a nama duraati caalaa bultumee nama qabsoo keessa illee seenee makamee warri keessa beeku akka nutti caalan duraan waa sabboonummaan qabu dantaa makameef qabaa warra jedhanii duraanillee osoo inni bakka kanan gahin dhaadheessantu jiranii caalaa bultumee Dassaalan Jimaa jireenyaa shifarraa Tafarii Salaalee. Isatti adeemaa jira yoomiyyuu kan tumsuu qabu lammiin ofii lammii ofiirra. Yoomiyyuu kan tumsuu qabu lammiin ofii lammii ofiirra. Sinnara mudhii hodhiin hin dhaalu. Beekamna dhaloota hunda caalu biyyaa baakootiin hin dhaalu. Tokko taa'ii itti agarsiisi irree keetti mo'aa. Warroonni kun warra mootummaadhaaf wardiyaa ta'anii har'an tana lallabaa jiranidha. Saaliyaa Saamii, Maashoo Abdurrahmaan, Adam Haarun, Fandishee Mul'ataa, Geetaachoo Hayilamaariyaam. Amma Adam Haarunii fi Fandishee Mul'ataa fa'aa afaanuu na sodaatan dha'u. Adam Haarun nama hayyuu, nama jabaa aartii keessatti faarfamaa ture. Nama aarsaa hedduullee itti kafalee akka abbaa aartiitti lakkaayamu. Dhaloota keenya dura nama aartii keessa ture bilchinaan waa'ee sabboonummaadhaa irratti ummata qaraa ture. Har'an tana mootuu deebi'ee hambaa alagaa jalatti kufee yeroo inni mootummaa ammatee mootummaa jalatti galu kan akka Elemoo Aliifaa yeroo isaan mootummaadhaa akkasitti suduujan dhugaa wanni hagas nama qaanfachiisu hin jiru. Mootummaa ilmaan Oromoo mana hidhaa kaa'ee hayyoota Oromoo mana hidhaa kaa'ee ilmaan Oromoodhaa halkanii guyyaa dararaa jiru osoo argan mootummaa akkanaa kana wajjin yeroo dhaabbatan wanni hagana nama qaanessu hin jiru. Amma artistoonni amma maqaa isaanii isin lakkaa'e kun Leencoo Abdushakuur dabalatee jechuudha warra halkanii guyyaa waraana labsan warra halkanii guyyaa mootummaadhaan waan sirrii goote jedhanii mootummaa sappoorti godhanii mootummaaf lallaban jechuudha warra garaaf bitamanii mootummaadhaaf galmee isaarratti galmaanii mootummaadhaaf dutan jechuudha. Dishtaagiinan ammoo faallaa kanaati. Akkuma jaraa mootummaa ammatee suuraa ka'ee garuu har'an tana ummata keessatti as deebi'ee lolli hin barbaachisu. Ummanni dhumuu hin qabu. Dandeettan karaa nagayaatiin rakkoo ta'e nuu furaa malee jaarsi deemee rakkoo nu haa furu yookiin jaarsi deemee ammoo lolu malee qeerroo nurraa hin fixinaa jedhaa jira. Abba, salam tafa, fakir tafa, salam tafa, fakir tafa. Wayne zambal velaya, andu abate, damon dimme. Artistii jechuun artistiin ummata akkana. Artistoonni Oromoo warra akka amma maqaa yaamee warra akka Saaliyaa Saamii waggaa dheertuu sabboontudha jedhanii faarsaa turan. Amala sabboonummaa warri qabu warri albee lamaa jechuudha warri gama lamaanittu muruu fi gama lamaanifuu nyaatuu beeku isaan kun sabboontota miti garaan boontota warra bakka garaa argatanitti dutu jechuudha. Arman tana juuntan dhuftee biyya sayyoo kabittu taate isaan sun bor warra juuntaa faasu warri har'a juuntaa balleessinee marxashii yoo jedhee iyyaa ture kun warri halkanii guyyaa waraana huccuu waraanaa uffatee waraana labsaa ture kun warri waraanaaf akka baandii mootummaatitti onnee uummataa keessaa baasanii lallabaa turan kun gaafa mootummaan biraa dhufellee akkasumatti
san jala kama mallaqa irraa argatanii bitanii jechuudha. Artistoonni ummataatii fi artistoonni mootummaadha bakka kanatti garaagarummaa qabanii yoo dhuguma nama ta'an yoo dhuguma namarraa uumaman artistoonni Oromoo kun isaan jala ni qaanfadhe isaanis qaanfatanii aartii keessatti onnee ummataa keessatti uf deebi'an onnee ummataa keessatti uf deebisan kan jedhuun dhaamsa qaba. Artist dishtaagiinan dhuguma dishtaagiinadha onnee ummataa keessa jira. Har'an tana artistoota ammaqaa yaame kun artistoota Oromooti hundi isaanii aartii Oromoo keessatti nama gahee qabu. Garuu har'an tana isaa miti dishtaagiinatu onnee keessa na jira. Maaliif nuti dhugaa wajji dhaabanna malee firummaa wajjin dhaabannu, sabummaa wajjin dhaabannu, gandummaa wajjin dhaabannu, maqaa wal beekuu wajjin dhaabannu, dhugaa wajji dhaabanna. Inni sun nurraa fagoodha. Oomotti dhalatee ummata kibbaa keessatti dhalatee garuu har'an tana ummata Itoophiyaatiif guutuu ummata Itoophiyaatiif nagaa waan hawwuuf jecha kanaafuu ni jaalannaa kabajaa qabnaa fi kana isinin jedha hanga sagantaa dubbii keenya irratti artistoota gameeyyii sabaaf dhiigaa jiran sabaaf cabaa jiran kan wareegamanii akka jirutti sagantaa biraa qabadhee dhiyaadha. Maarreegaa kanarraa kanumaan xumuraa hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti alleellisaa Oromiyaati yeroo hundaa mana keenyatti makamtanii maatii nuu taatanii yeroo yoo nu hordoftan waan gaarii dhageettu jennaa gurri aagaa dhaga'u nagaatti. I am Oromo Paris. I am Oromo Paris. Yeah, what Oromo Paris.